Jaalatamtoota saba Waaqayyoo guyyaa har'aa kana mana faarfataa yookaan Dr. Zamanuu magaalaa Arsii Nageelleerraa kiiloomeetira muraasa irratti magaalaa Dooleetti qophii addaa isa wajjin gooneerraa dhimmoota guyyaa har'aa isa wajjin haasofnu tokko lama qabna. Baay'ee dhaga'uu kan qabdanii fi hundumtuu keenya birmachuu kan qabnuuf jechuudha. Har'a naannoo kanatti mana isaatti argamneerra. Kanaafiyyuu dhimma guyyaa har'aa asitti argamneef immoo tokko lamaan wal faana ilaallaa, hojii isaa ilaallaa, haala inni irra jiru ilaallaa fi kallattii ittiin nama kana tumsuu dandeenyuu fi bira dhaabachuu dandeenyu wajjin kan laallu ta'a jechuudha. Eebbifama waliin seena. Waqalalte penkos ingutati wanarate amma bora ekun hinchalala ni durakoti kun ni baria maqaa keessanii fi hojii keessan nu ibsa. Ishi maqaan kiyyaa Zamanuu Fufaa jedhama. Hojiin hojjedhu immoo ogummaa fayyaatiin nan hojjedha. Ogummaa fayyaa kanaan waggaa meeqa hojjettanii immoo hojii kanatti milkooftanii? Ogummaa fayyaa kana kan hojjedhe waggaa 16 hojjedhe. Hojii kanarratti hin milkoofne jechuun hin danda'amu. Waaqayyo ogummaa kanaan eegan qabadhe mana nan ijaarradhe akkasumas bultii nan godhadhe amma abbaa ijoollee afuriiti, dhiira 2 intala 2 qaba jechuudha. Waaqayyo bultiis naa kenneera. Hin milkoofne jechuun danda'u jechuudha. Kun iyyuu milkaa'ina kooti. Guddaan milkaa'umsi dhaloonni baay'een gaafa fayyanii deeman kun milkaa'umsa ibsa jechuudha. Akkam gara gooftaa dhuftan hoo dhalootaanis ani bakki itti dhaladhe godina Qellem Wallaggaa aanaa Sayyoo jedhama. Aanaa Sayyoo magaalaa Dambidolloti. Haa ta'u malee qabaleen addaa achi keessa Alakuu Baddeessoo jedhamna, Alakuu jedhamna. Achuma keessatti immoo maqaa addaa tokko qaba. Giboo bakka jedhamtutti dhaladhe. Dhaladhees eegan guddadhees immoo naannoo sanatti mana barumsaa gadaanaas baradhe. Mana barumsaa olaanaas Qellem Secondary High School jedhamu achitti baradhe. Akka tasaa ta'e immoo kooleejii wayii tokko achi dhufe fayyaa kan dhuunfaatiin jechuudha. Western University College jedhamu kooleejiin sun fayyaan baradhe bara 1996 achi jalqabee 97 training irran ture deebi'ee 98 hamma 99tti ogummaa fayyaatiin milkaa'ina argadheeni laasensii fudhadhe achi jalqabee haga ammaatti hojiirra jira. Yeroo sana nagaa sadarkaa diploomaatiin yoo ta'e illee amma immoo Waaqayyo sadarkaa barumsaas na bal'ise qondaalummaa fayyaatiin eebbifamee jira jechuudha. Erga eebbifamtanii kaataniin booddatti naannoo amma hojjetaa turtan waggaa dheeraa? Ergini hojjedhee achi naannoo sana dhufee bakka ani hojii iddoo baay'ee seeneera. Mana mootummaatii hojjedheera, NGOs seeneera, dhaabbata Katolikiitti jedhamutti illee hojjedheera. Akkasumas dhaabbilee adda addaa kan nama wajjinis hojjechuuf yaaleera. Garuu immoo bara 2005 jechuudha. Naannoo sana jalqabee dhaabbilee dhuunfaa kan mataa kootii jabeessee hojjechuu jalqabe. Haga ammaatti jechuudha. Walumaa galatti jechuudha. Walumaa galatti hojii ogummaa kana kan hojjedhe Dimshaashatti jechuudha. Naannoo waggaa 16ti. Waggaa 16 geggeessee jechuudha ogummaa kanaan. Osoo kana hojjettu akka dhukkubni si mudatee gargaarsa jirtu immoo dhagaa turre dhibee kun akkamitti qabate? Egaa dhalli namaa hedduu baay'ee keessa darba. Bakki inni hojjetaa jiru kun illee gammoojjummaa of keessaa hin qabaataa. Halkanii guyyaallee ka'anii namoota yaaluutu jira. Ifaajuutu jira.
Kanaaf rakkoon kun akka saayinsiitti garuu persentii hamma ta'e tokko nyaata koolesterool jedhamurraa dhufaa jedhama. Yookaas jalqaba kan na mudate xaxariitu finyaan yookaas uffaa kanarratti uumamee ture. Isallee naannoo waggaa 2007 naannoo sanatti opereeshinii godheen of keessaa baasee ture. Sanumarraa kan ka'e adeemsuma sanarraan kan ka'eti deema isa keessa kaleen kee tokko qallate naan jedhanii isas cheekaappii ta'an ture. Deemee amma garuu sadarkaa kanaa ga'eera. Amma mana yaalaa kamiin kaleen killachuu agar akkasiin jedhe? Ani amma hanga Phaawulositti illee deemeera. Biyya alaatti illee riferna godhaniiru. Kaleen kee kun jijjiiramuu qaba naan jedhaniiru. Hanqina maallaqaatiin hagammaa deemuu hin dandeenye. Namni na gargaaraa jira. Keessaas alaas wama naa buusaa jira. Garuu inni naa buusan kun an torbanitti 2-3 dhaqee kalee koo nan miicadha waan ta'eef sunillee qarshiin sunillee sanarra naafuu hin dandeenye jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo miicadhu kana qarshii meeqa si gaafatan? Jijjiirraa koo biyya kamii fi qarshii hammamsi gaafatan? Yeroo amma miicannu kun yeroo tokko cheekaappii gidduudhaan hin taanaa. Si'a takkattiyyuu naannoo 6,000 gaafachuu danda'a. Si'a 3 yoo miicanne 18,000 dhufaa jechuudha. Kana biraan tiraanispoortiin jira, maatii guddisuun jira, wanta garagaraatu jira. Kanaaf akka kana waan ta'eef maallaqni rukatti barakatuu hin dandeenye. Haa ta'u gaariidha. Amma warra kanas dhagaan warra biyya alaa keessa jiraniif ergaa maal dhaan? Ani biyya alaa warra firoottan koo ta'an hundumaanuu Waaqayyo dhibee kana isinaa baraaru. Maatii keessanirraayi, sanyii keessanirraayi, lammii keessanirraayi, biyya keenyarraayi. Dhibeen kun baay'ee rakkisaadha. Baay'ee rakkisaadha. Dhibee makamirrallee tokkoffaa maallaqa nama harkaa hin fixa. Sammuu namaa hin fixa. Hin fayyamallee jedhamu akka saayinsiitti. Waaqayyo yoo gidduu galee qallaaliidha. Akka saayinsiitti dhibeen kun baay'ee ulfaata. Baay'ee ulfaata. Isa dhumaa kan inni dhaamuu barbaadu namoota baay'eedhaaf ani Waaqayyoof hojjechuudhaaf karoora guddaan qaba. Akkasumas kaasetti hojjechuuf karoora nan qaba. Faaruun sunillee uummata kiyya bira akka ga'u. Faaruun sun humna guddaa qaba. Faaruun sun waa'ee wangeelaa ibsa. Faaruun sun waa'ee nama dhibamee ibsa. Dhibee kootii wajjin kan wal qabatudha. Akkuma kanas immoo faaruun sun namoota dhaloota egeree nama jajjabeessuudha waan ta'eef faaruu kana cina dhaabatanii utuu bisa fasiidiitiin yookaas bifa kilippiitiin na gargaaranii addunyaa naa qaqqabsiisaniif nan ta'a. Inni guddaan immoo biyya alaa deeme immoo kalee kana jijjiirrachuudhaaf immoo tumsa hawaasaa na barbaachisa. Tumsi hawaasaa ammallee na faana jira. Bargit warri hafenillee akka na birmatu. Biyya alaas biyya keessaas kan jiru keessumaa maatii 4 qaba. Maatii sana ilaalanii garaan isaanii warri gadde akkana qaqqabuun jedha. Tolee biyya alaa dhattanii kalee jiraachuu akka qabdan manni alaa Phaawulos isinitti himera. Qarshii hammam isin gaafata? Qarshiin amma tilmaamatti bararaa yookaas gatii asittiin pileenii yookaas yaabbatanii deemanii wajjin guddaa tilmaamatti gara miliyoona 3 qabxii wayii. Akkas ta'a ani immoo amma har'aan kana miliyoona gimmaasha hin qabu Afrikaa. Garuu humna Waaqayyootiin Waaqayyoon na dandeessisa jedheen pirooses godhaa jira waan kana. Ammallee firoottan koo warri biyya ollaas Itoophiyaa keessas alas jirtan warri Waaqayyoon beektan akkanaa birmattan isiniin jedha. Harka kee kaa'as. Wanni masii ilaalamee guddaa simii. Sana ilaalamuun sammuu keetiif gaariidha. Masees qaqqabu seera keenyatu jira bara. Guyyaa tokko na yaadatta gooftaan koo na deebisa gaaffii koo natti haqaamimmaan koo. Na yaadatta gooftaan koo na deebisa gaaffii koo natti haqaamimmaan koo. Waaqalaalte beekos hin guuttatti waan narraate
kooti kun bari'aa. Mata mal dijinni mamaratta mafirrat na kafta osa ko marufte Baafadhu suuraa. osa waqa jabaa kanisa tukure gurmu kanisa inno ciminaan eeggata dammasa agni koo jabaadha narratti sinniisu ayeesi kolata. Waa'ee kootu si gaddisiifnaan Yesuus teessoo keerraa kaatee guddama kootu baay'annaan naanaate dhimma kootu si dirqisiifnaan teessoo keerraa kaatee miidhama kootu baay'annaan naanaate. Ayaan ni karaa jiru adda kan beeknu zamanuu bira dhaqee maqaan isaa qorsa mishaa qabaa baay'ee tokko nama gargaara. Gara biraa deemu gosoota guyyaa ammoo ilaaluun kunnu ani yeroo guddaa ijoollee ta'e fuuldura dhaabbatee suuraa qabaa. Haalaan kan nama geessisa amalaanis baay'ees nama miidhu. Amma haala dhukkuba isaa kana maal jette? Dhukkuba isaa kana karaa kan nu gargaaraa irraa ammas gara deemee garaañaa gara bisaa. Namoonni biraa cinaa isaa akka dhaabbataniif maal jettan? Itti namaatu cinaa isaa dhaabbatu qabanni nama gaarii waan ta'eef namni tokkollee osoo dan dhabee dhugaa naannoo keenyaa taate nuti namaatu obsaatu dura dhaabate rabbummaan sadarkaa kaasee akka kanatti inni xiqqoo wayitee turta dhaabatu naannoo waan baay'ee gammadaa ture beekta namni nu obsaa naas yeroo hundumti nu birmaatee gargaaree jira. Maatii keetii? Barumsa barataa jiru. Inni hangafaa kuni Burqaa Zamanuu jedhama. Gireetii 2 barata. Isheen lammaffaan malee Naafleet Zamanuu jedhamti. KG3 baratti. Inni amma xiqqaan kun immoo mucaa amma kunoo asii bu'aa jiru jechuudha. Inni sadarkaa barumsaan geenye waggaa 2 walakkaadha. Ka biraan immoo hin jirti. Ka Waaqayyo barana nuu kenne. Isheen footogiraafii kana keessa jirti. Suuraa kana keessatti hin argamne maaliif ganaa kan akkoo wanti akka noo gooneef yaadannoo dhalootaati. Dhaloota isaaniiti jechuudha. Dhaloota waggaa tokko tokkoon jechuudha. Walumaa qabneetti ijoolleen sammuun see akka hin dhiphanneef nama tokkoof jennee 5 isaaniitiif yookaan 4 isaaniitiif ayyaana dhalootaa kabajaa turre jechuudha. Isa kana haala gaariidhaan turre yeroo Waaqayyo nu gargaaretti yeroo itti fayyaa qabnu jechuudha. Ijoollee keenya uffata jijjiirraa haala gaariidhaan qabannaa kunoo akkas babbareedu jechuudha. Waaqayyo jennaan egaa ammallee yoo Waaqayyo jedhe barsiisuun illee itti fufaa, kaayyoon illee itti fufaa. Kanas yoo Waaqayyoon keenya nu gargaare ijoolleen keenya amma bakki itti barataa jirtu illee mana barumsaa qulqullina qabudha. Amma garuu humni waan nu dadhabee fi kaffaluu fi dadhabneeyyuu jarallee deggera nu godhaa nu deggeraa jennee gaafannee jirra. Isaanillee amma ammaatti deebii nuun kennine garuu waan isaan jedhan hin beeknu. Ijoolleen kun garuu barumsatti fufuma qabu jedhee yaada. Kanas hawaasni akka naa hubatu. Inni guddaan Waaqayyoon kan hin galateeffadhu. Waaqayyo nama cabsee nama dhidhiiba ofirratti argeeraan. Guddaa isaatti jechuudha. Akka inni na dhidhiibaa jiru ija kootiin argeera. Dubartoonni baay'een yookaan haati ijoollee baay'een sabbata isaanii irraa hiikkataniiti. Ati nama kana namni kun nama akkasii ta'e jedhanii na faana bu'anii Waaqallee naa kadhatanii deggera isaan naa godhan irratti guddaan Waaqayyoon galateeffadha. Kana kan godhe nama otoo hin taane Waaqayyoodha. Namni akka garaa laafuus kan godhu Waaqayyoodha. Waan hundumaa haala kan mijeessu isaadha. Kanaaf anamma jabina kootiin utuu hin taane akkaataan Waaqayyo na faana jiru ija kootiin arge. Nan dhukkubsadhe malee tumsi hawaasni na faana jiru garuu baay'ee na faana shoora olaanaa waan ta'eef guddaan Waaqayyoon galateeffadha. Ammas taanaan namoota akka kiyya dhibamaniif, namoota deeggarsa dhabaniif, namoota namni isaanii qaqqabneef hawaasni akka qaqqabuuf yaada foon kenna. Dhibeen kun dhibee balaafamaadha. Dhibee baay'ee rakkisaadha. Dhibee namni tokko kophaa yaalamuu hin dandeenye yoo hawaasni nama bira jiran dhibee ittiin namni du'uudha. Dhibee ittiin sammuun nama miidhamuudha. Hawaasni garuu yoo nama bira dhaabate dhibeen kun akka dhibee kamittillee hin fayyamaa jechuudha. Akka saayinsittis hin fayyama. Waaqa biratti immoo guddaa miti kun dhibeen kun. Waaqayyoon biratti immoo homaayyuu humna hin qabu. Garuu akka saayinsiitti ulfaataa yoo ta'e Waaqayyoon biratti dhibeen kun humna hin qabu. An kanan jedha garuu hawaasni nama dhibeen kanaan qaban bira dhaabachuutu barbaachisaa.
ana bichaa utuu hin taane obboleeyyan koo baay'eetu jira amma ka waliin yaalamnu baay'een arga namoonni maallaqa ofirkaa dhabanii ukkaamamanii mana isaanii ciisanii lubbuun isaanii darbe baay'eetu jira akkasuma immoo kafirri gargaaree biyya Hindii dhaqanii jijjiirratanii dhufanii fayyummaan isaanii deebi'eefii jiru argeera inni kun tumsa hawaasaatiin dhibeen kun fayyamuu danda'a jedha. Akkuma kana gaa rakkina koo kana argee keessumaa maatiiwwan na jala hiriiranii jiran kan namni argee eenyullee garaansaa hin jabaata jedhee yaadu namni maatii qabu keessumaa maatii namni qabu namni ijoollee qabu kanarratti garaan jabaatu jedhee ilaala. Isin warri maatii keessan jaallatan warri haadha manaa keessan jaallatan warri akkasumas abbaa manaa keessan jaallatan warri akkas fira keessan jaallatan kanarratti dhibee kanarratti naa birmadhaa jedha.